fi caasan sadarkaadhaan jiru ayyaana kana karaa baratameen osoo hin taane karaa addaatiin galma keessaa baasnee sagantaa adda addaatiin akka har'a magaala Shaashamanneetti argitan fiigicha kiiloomeetira 5 gaggeeffame qofa osoo hin taane jalqabbii isaatis sosochii guyyoota 16 gaggeeffamu keessatti deemsa miilaatiin godinootaa fi magaalota naannoo Oromiyaa hunda keessatti gaggeessuudhaan miidhaa qaqqabe balaaleffachuudhaan miidhaan akka hin qaqqabne immoo ittisuudhaaf waadaa galuudhaan ayyaanichi sosochii adda addaatiin bifa adda ta'een hubannoo uumuudhaan waliigalteewwan adda addaa gaggeessuudhaan waadaa haaromsuudhaan kabajamaa dhufee jira. Guyyaa har'aatis kaleessa dabalatee godina Arsii Lixaatiitti sosochii adda addaatiin hojii misoomaa adda addaa daawwachuudhaan rakkoo dinagdee dubartootaa furuudhaan miidhaa dubartootaa ittisuu dandeenya karaa jedhuun jalqabbii jiru jajjabeessaa itti aansee immoo hojiiwwan cimanitti fufuu qabanis akka lafa qabatu qaama dhimmi ilaallatu wajjin mari'achaa guduunfaa ayyaana riivaanii adii gaggeessaa jirra. Guyyaa har'aatis fiigicha kana gaafa gaggeessinu fiiguu qofa osoo hin taane maaliif fiignaa kan jedhu sana sirriitti hubannee namni hundi daa'imman irraa jalqabee hanga maanguddoota keenyaatitti hanga abbootii gadaa haadholii siinqee keenyaatti Come